Kun chaanaala oduu hasaasii biyyoolessa Oromiyaati. Chaanaalli keessan Tulluu Finfinnee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Tulluu Finfinneetirraa tamsaasa isaa amma jalqaba. Odeeffannoo waqtaawaa fi haarayaa ariitiin argachuuf chaanaalootaa fi peejiilee keenya Tulluu Finfinnee ja'aman Telegiraama, yuutuubii fi feesbuukarraa argaman sabskiraayib, sheerii fi fooloo gochuudhaan nuus gargaaraa ofiis odeeffannoo argachuu dandeessan. Amma oduu hasaasii jajjabootirraa dubbii ijoo isiniif dursiifna. Galii magaalaa Finfinnee guddisuuf maddoota adda addaa uumuun ni barbaachisa jedhan itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaan. Bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Qoraariit keessatti namoonni hiriira ba'an kanneen 550 caalan guyyaa 2 keessatti hidhamuu, tumamuu fi caccabuun isaanii jiraatonni nuuf ibsanii jiru. Ajjeechaan qaama kamiinuu lammiilee nagaa irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba jedhan jaarsoliin biyyaa fi hayyootiin siyaasaa. Hojiin mirga namoomaa kabachiisuu kan gabaasaaf hojjetamu osoo hin taane kan dantaa lammiileef kabajamudha. Waajjirri abbaa alangaa federaala biyya teenyaa. Ogeeyyii fayyaa poolisii hojjettoota ittisa balaa fi poolisii tiraafikaaf haguuggiin fuulaa raabsamuu fi oduu hasaasii biyya alaatirraa mootummaan Sudaan Kibbaa mootummaa Masriif naannoo waraana Sudaan Kibbatti akka jaarratu eeyyame oduun jedhu odeeffannoo dhugaa miti jedhee jira. Ameerikaan balallii xiyyaarota imaltoota Chaayinaadhaa taasifaman ittiste. Ammoo oduu babal'inaan Injiinar Taakkalaan hooggantoota biiroo galiiwwan Finfinnee fi hojii raawwachiistota dameewwanii waliin mari'ataniiru. Galiin walitti qabamu karaa ammayyaa fi sirrii ta'een akka sassaabamurratti mari'atameera. Kallattiin furmaataas ka'ameera. Galiin taaksii fi taaksii hin tahin akkasumas sassaabbiin galii manaa qopheessaa hojimaata ammayyaan kan hoogganamu qabanis ibsaniiru. Galiin sassaabamuu namaas eeggatee bifa lammiilee hin miineen ta'uu akka qabus kallattii kaayaniiru. Galii argamuu guddisuuf maddoonni adda addaa ilaalamuu akka qabanis eeraniiru. Itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa hospitaala Zawdiituu argamuun haguuggii fuulaa gumaachaniiru. Injiinar Taakkala Uumaan haguuggii fuulaa harkaa fi meeshaalee qulqullina bulchiinsi magaalichaa qaamolee garaagaraa walitti qabame ogeeyyii fayyaaf gumaachaniiru. Guyyaa har'aa eegalee ogeeyyii fayyaa, poolisii, hojjettoota ittisa balaa fi poolisii tiraafikaaf haguuggiin fuulaa raabsamuu kan eegalu ta'uu jedhameera. Bulchiinsi magaalaa dhaabbilee biyya keessaa fi alarraa meeshaalee eegumsa fayyaa walitti qabaa jiraachuu ragaan waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee argame ni mul'isa. Ammoo oduu hasaasii biyya alaatirraa isiniif achi dabarra. Mootummaan Sudaan Kibbaa mootummaa Masriif naannoo waraana Sudaan Kibbatti akka jaarratu eeyyame oduun jedhu odeeffannoo dhugaa miti jedhee jira. Dhimmi alaa biyyaatii fi manni hojii hariiroo idilee addunyaa ibsa laataniin Jubbaan Masriif naannoo Paakaatitti naannoo waraanaa akka ijaarratu eeyyamte jechuun odeeffannoon marsaariitiiwwan irraa oliif gadi tamsa'aa jiran dhugaarraa kan fagaate ta'uu beeksiseera. Odeeffannoon oliif gadi deemaa jirtu bu'uura kan hin qabneedha jedhaniiru.
Ameerikaan balallii xiyyaarota imaltoota Chaayinaadhaa taasifaman itiste. Itisni balallii imaltoota kunis waxabajjii 9 eegalee hojiirra kan oolu ta'uu isaa ibsanii jiran. Biiroon geejjiba Ameerikaa akka beeksisetti itistichi kan dabarfame Beejing weerara vaayirasii koronaa eega to'ateen booda xiyyaaronni Ameerikaa gara isheetti akka balali'an eeyyamamuu dhabuu isheetiin jedheera. Qoqqobbiin balallii kunis xiyyaarota Chaayinaa 4 Air China, China Eastern Airline, China Southern Airline fi Hainan Airline irratti hojiirra kan ooludha jedhamee jira. Hiriirtonni George Floydiif murtii haqaa barbaadan gaaffiin isaanii hokkaraan oofamuu haguugamee jira. Oduu bal'inaan achi isin ceesifna. Poolisiin adii Minneapolis keessatti morma obboleessa isaarra dhaabbachuun boodarras lubbuun isaa ba'e. Obboleessi George Floyd bakka obboleessa isaa irratti kun raawwatametti sirna yaadannoo qophaa'e irratti argamuudhaan erga du'uu isaatii nagaan boora babal'ataa adeeme ilaalchisuun tasgabbiif nageenya akka bu'u waamicha dabarseera. Let's switch it up, y'all. Let's switch it up. Do this peacefully. Please. Kottaa hundumti keenya kana ni jijjiirra maaloo nagaadhaan haa geggeessinu jedhe. Yakkiif loogii poolisiin kurna hedduu keessatti raawwate taansuudhaan magaalaaleen Yuunaayitid Isteetsi aariidhaan belbalaa innaa jiru kanatti hiriirtonni mormii gaaffiin isaan haqaaf gaafatan hookkaraan liqimfame yaaddoo jedhu dhageessisaa jiran. Was killed like an animal and we're tired. This is the norm. This is not something that's new. It's actually something that's been going on. It's been happening. And we're here just to say that we're tired of this. George Floyd akka horiitti ajjeefame. Kun nu nuffisiiseera. Kun waan baratame ta'eera. Kun waan haaraa miti, waan raawwatamaa ture. Kan nuti as jirruuf kana dadhabneerra jechuuf jedhe. Hiriirri kun irra hedduunsaa nagaadhaan kan geggeeffame yoo ta'u lakkoofsi isaanis kanneen hookkara kaasuu barbaadan irra heddummaata. Haa ta'u malee mormiin geggeeffamu hangi tokko keessumaa erga aduun booda saamichaaf qabeenyaa mancaasuudhaan gara hookkaraatti jijjiirame. Garuu hiriirri mormii guutuu biyyattii keessatti nagaaf tokkummaadhaan geggeessamaa ture. Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. When my adult children go out in the streets wearing a hoodie, I don't have any fear for them. Uummata gurraachaa biyya kana keessatti seeraan takkaa eegumsa qixxee ta'e argatee hin beeku. Ijoolleen koo ga'eessota ta'an yoo shurraaba mataa isaanii haguugu uffatanii ba'an an sodaan qabu. Haati as jirtu garuu ijoollee seef yaaddofti. Yoo ijoollee gurraachaa ta'an keessumaa dhiironni gurraacha ta'an kun sirrii miti. Kan haqaas miti jedhan. Hookkara kaasuu mannaa hiriirtonni mormii hedduun mala ittiin loogiin sanyiin kun dhabamu mala dhahaa jiran. Ogeessa seeraa akka ta'an Maat Maanik Teeksaas irraa hiriirtota mormii hidhamaniif maallaqa tuun gaafatin tola dhaabataniif ilmi isaanii muuxannoo ofiisaa sochii kana deeggaruuf akka itti gargaaramu barbaadu. If you look at the civil rights movement, people did for the movement what they had the best capacity to do. Some people were feeding everybody as they were planning the movement because yoo sochii mirga namaa laalte uummati sochii sana deeggaruuf waan danda'an mara godhan. Namoonni kaan ennaa isaan sochii kana karoorsan nyaata dhiyeessaafii turan. Kaan immoo wangeela lallabaa turan. Namoonni kaan immoo waa hedduu godhaniiru. Akka ogeessa seeraatti kanan mirkaneeffachuu barbaadu. Guyyoonni koo ennaa xumuraman uummata gargaaruuf waan an danda'e hundumaa gochuu koo nan hubadha jedhan. Namoonni kaan immoo amantii isaaniitti cimanii jiru. Barreessituu akka ta'an Kiristiyaanaa Pokoswaa waldaan isaanii namoonni sanyii adda addaa miseensatti ta'an waa akka godhan gaafatan. As a believer, really grieves me the most is that in a nation that claims to be Christian, that these things really misrepresent God's character. Akka nama amanu tokkotti kan baay'ee na gaddisiisu biyya kiristaanaati jedhame kana keessatti amalli waaqayyo akka jal'ate mul'atu ta'e. Ijoollee dhiiraa gurraacha laman qaba. Jalqaba kanan isaan barsiise waaqayyo murtii qajeelaa murteessuu isaati jedhan.
hiriirtonni hokkaraan ala sagalee isaanii dhageessisuu fedhan kaayyoo hiriira kanaa ibsuuf rakkataa jiran baay'een akka jedhanitti hacuuccaaf aarii kurna hedduuf turetu sochii seenaa Ameerikaa keessatti gara hokkaraatti geessame kana akka inni uumamu taasise jedhan. Dhimmoota hedduu kan waliigalaati. Dhimma caasaa barnootaa kan mana jireenyaa murtii haqaa yoo ta'an erga biyyattiin uumamtee qabee adda addummaa uummata gurraachaa jirutu kana fide. Dhimmootiin waliigalaa garuu furmaata argachuuf yeroo fudhata. Gama biraan qeeqxoonni akka jedhanitti pireezidaanti Tiraamp ennaa isaan miilaan deemanii gara waldaa kiristaanaa dhaqan humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii bittimsuun isaanii hawaasa haqa barbaadu akkasumas araara buusuuf faayidaa tokkoyyuu hin qabu.